Sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa arfaffaa milkeessuuf hooggantoonnii fi hojjettoonni giddugala fooyya'insa oomishtummaa fi beekumsaa magaalaa Finfinnee mooraa kolleejjii teeknikaa fi ogummaa magaalaa Lagaxaafoo keessa biqiltuuwwan gosa garaagaraa dhaabaniiru. Saganticha irratti kan argaman itti aanaan diinii giddugala fooyya'insa oomishtummaa fi beekumsaa magaalaa Finfinnee obbo Tafarii Fayisaa hojjettoonnii fi geggeessitoonni giddugalichaa sagantaa ashaaraa magariisaa marsaa marsaan geggeeffamaa tureen biqiltoota hedduu dhaabaa turuu himanii marsaa kanaan biqiltuuwwan biyya keessaa irratti xiyyeeffachuun dhaabaa jiraachuu dubbataniiru. Bara baranaa kana kan itti xiyyeeffannee dhaabaa jiru biqiltoota nyaataaf ta'uu danda'anii fi biyya keenya qofatti kan argamuu danda'uudhaan wanta akkasii kan amma dhaabbamaa jiran. Amma guyyaa irraa gara biqiltuu 4,000 oliiti kan dhaabnu. Karoora waggaa kanaa 6,000. Tariitii amma magaalaa kana keessatti keessawuu teeknikaaf ogummaa kana keessatti gara biqiltuu 4,000 sana oliiti kan dhaabne. Isaan keessaa biqiltooleen dhaabbaman ejersa, zaytunaa jedhamuun fi birbirsa. Isaan kun indijinas jedhamu kan keessaa kan achi keessa kan haguugamanidha. Dhaabbanni isaanii indaastiriiwwan adda addaa waliin walitti dhufeenya hojii qabaachuu kan himan obbo Tafariin biqiltuu dhaabuun cinatti induustiriiwwan kunneen karaa faalama qilleensaa uumuu hin dandeenyeen oomishaa fi oomishtummaa isaanii akka geggeessaniif hubannoo kan uumaniif ta'uu ibsaniiru. Induustiriin faalama qilleensaatiif bu'uura guddaa ta'uun isaa beekamaadha. Amma kun dura isin jedhetti waajjirri keenya induustiriiwwaniif gorsa kenna. Gorsi nu kenninu san keessaa inni tokko akkamiin induustiriiwwan isaanii osoo naannoo hin faalamsin hawaasa naannoo sanirratti jeequmsa osoo hin uumin fayyaa isaanii haala miidhuun odoo hin taane akkamitti wal ta'anii deemuu danda'an kan jedhu isarratti kan hundaa'e gorsi kan kennamuuf jiru. Piraaktikaalii wanta amma gocharratti hundaa'een alatti gorsi nu kenninu wanta akkasiiti. Biqiltuu dhaabuu qofti galma miti kan jedhan hojjettoonni giddugalichaa biqiltuuwwan dhaabaman kanneen yeroo yerootti kunuunsuuf qophii ta'uu himaniiru. Biqiltuu dhaabuun eer poolishinii amma dhufee addunyaa yaaddessaa jiru kanarratti kilaamet cheenjiin sirnaawaa ta'e akka inni addunyaa irratti uumamu gochuu kan danda'udha jedhee amanaa akka kiyyaatti. Akka hooggantoonni keenya iskeejuulii isaan kaanitti dhufnee ilaaluuf illee intarestii guutuu qabna. Biqiltuu yoo jiraate malee qilleensa sirrii argachuu hin dandeenyu. Qilleensa sirrii sana argachuudhaaf dirqama biqiltuu dhaabuun nu barbaachisa jecha. Dhaabnee galuu duwwaadhaaf miti kan nuti dhufne. Dhaabnees kunuunsinee galuudhaaf yaadni keenya. Kunuunsi isaa immoo har'a duwwaa miti. Gara fuulduraatti biqiltuun kun yeroo guddachaa adeemutti aramaa magarsuu danda'a. Aramaa naannoo isaa sana jiru jalaa aramuu, jalaa shoggaruu, jalaa soquu qabna jechaadha. Diiniin kolleejjii ogummaa fi teeknikaa magaalaa Lagaxaafoo obbo Malkaamuu Gazzaany gama isaaniin biqiltuuwwan dhaabaman giddugalicha waliin ta'uun kunuunsuuf walii galuu himanii kolleejjiin isaanis deeggarsa barbaachisu hundaa taasisuuf qophii ta'uu hubachiisaniiru. Biqiltuu jechuun nama wajjin adda baasee jiraatu adda baasuu hin dandeessu maaliif? Biqiltuun yoo jiraate kan namni jiraachuu danda'u. Gara fuulduraatti jaraa wajjin kan dubbanne jarris nama tokko as kaa'anii biqilaa kana dhaabbiidhaan akka jedhu kunuunsan nutis immoo gama keenyaan wantichi kun kan nama dhuunfaa miti kan walii keenyaati jechuudha. Kana keelee kana abaluu waan jennu miti. Nutis gama keenyaan akkuma kanaan dura dhaabame kunuunsinee har'aan geenye walittis nutis kunuunsinaa dabalataan immoo deeggarsa barbaachisu jarraas hin gaafannaa jechuudha.